Akka lakkoofsa Habashaatti 1974 kan bosona seene. Ergasii immoo barsiisaa ta'e tan leenjifamee ba'e barsiisaa mooraa leenjisaati. Amma immoo karaa nagaa fi karaa dimookiraasii ta'een qabsaa deebi'aati waan jedhameef filannoo keenya abbootii gadaa dhiiga dhangalaasuun lubbuu balleessuu hawwii isaan qabnaniitu gara kanatti karaa nagaadhaan dhumne wanti guddaan yookaan bal'aan fuuldura akka jiru ni amanna. Maaliif yoo jettanii egereen keenya nullee yoo nun darbeeyyuu immoo dhaloota taanuuf akka darbuu fi jennee waan hojjenneef abdii qabna. Nullee egaa harka caalu bosona keessa turre hin beeknu kun hin ta'a yookaan immoo hin godhama jennee si yaadne karoorri nuyi qabnu nuyi silumaa tokkittii lubbuu qabnu laannee inni ramata duree guddaa keenya ammoo hamma uummanni Oromoo karaa kamiinuu qabsaa'ee bilisoomutti wajjin bukkeen dhaabbadha. Umurii koo immoo yookaan lubbuun koo hamma wareegamaatti jennee itti waadaa galle waan ta'eef waan seessuun qabu. Kanaaf qabsoonumaaf of laanneen. Qabsoo hidhannoo dargii ka'ee hamma ispeelleetti lolaa turre jechuudha. Eegachii kaanes mootummaan ce'umsaa kun feennaan obbo Mallasii wajjin dhaabbannee turre achii kaanee walii galtee dadhabuudhaanii wal hubachuu dadhabuudhaanii qabsoo deebinee eegalle jechuudha. Amma kan dheeratee guyyaa har'aa geenye jechuudha. Bu'aa bayii beelli jiraa, dheebuun jiraa. Hidda biree nyaannee qabsoodha waan ta'eef jaalleewwan kaleessa dheengadda dirree bosonaatti du'uudhaanii waraabessi lafee isaanii taphattuu jiranii bosona Sudaanii keessatti wareegamanii waadaa sila gallee bakkaan ga'uudhaaf har'as boris itti fufiidha jechuudha. Qabsoon keenya uummata akka qabsoomne waan uummanni jedhe fudhachuun gahee keenya jechuudha. Uummata keenya aangobsuuf jecha uummata keenya miidhaa jalaa baasuuf jecha qabsoo goona. Qabsoo kanarratti olaantummaa gaarii diinarratti raawwachaa turreerra. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo injifatamee istiraateejii lolaa dhabee osoo hin taane akkasumas gara itti miliquu fi akkaataa itti diina haleelu dhabee osoo hin taane nageenya biyya keessatti argame kaleessuma kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata irratti aangoo barbaaduuf osoo hin taane uummata abbaa aangoo gochuudha. Uummanni kun akka inni abbaa aangoo ta'ee ofii isaatiin of bulchu mootummaa uummata sodaatuu fi uummata kabaju ijaaruudha kaayyoon adda bilisummaa Oromoo. Saniif jecha qabsoo kanaaf bakkee turre har'a immoo waamicha abbootii gadaatiif abbootiin amantii nuu taasisan irratti hundaa'uudhaan qabsoo kana hidhannoo dhiisnee gara nageenyaatiin qabsoofna jennee as deebine. Yaaddoon adda addaa yoo jiraateyyuu shakkiin yoo jiraateyyuu sababa uummata guddaa qabnuu fi hawaasa bal'aa qabnuu fi uummanni keenya rakkoo nu mudatuu fi rakkoo uumamu yookaan argamu yoo ta'e uummanni kun dhiisu jennee abdii waan qabnuuf jecha gara nageenyaatti akka deemu taaneerra jechaadha. Yoo akkuma jedhame Demokraasiin biyyicha keessatti lallabamu ka afaanii qofa osoo hin taane lafarratti mul'atu yoo ta'e gammachuudha. Anaafillee uummata Oromootiif illee gammachuudha. Yoo ka afaaniin dubbatamee abbaa irrummaati fi bor waraanni kun harka galeera gara barbaannetti maqaa adda bilisummaa Oromoo ni balleessina. Waraana kanallee gara ammeenyaatti finna jechuu ka argamu yoo ta'e anaafillee uummata Oromootiif gadda. Guutumaan guutuutti mootummaa kanarraa amanne yookaas abdii godhe dhufe miti. Ammas immoo akkuma yeroo kan TPLF ta'a shakkiinsaas jedhee si yaadu maaliif inni bulchaa jirus Oromoodha waan ta'eef inni mormaa jirus Oromoodha waan ta'eef tarii yaadni kun wanti amma jiru kun hiikani godhata jedhee yaada. Yaaduu baatus garuu kanaaf qabsoo hunuma fufa jechuudha. Abbootiin gadaa kunis immoo karaa nagaatiin qabsoo geggeessan waan dhumamaniif
waamicha abbootii gadaa kananii fudhannaa nuu ta'a karaa nagaatiin hin geggeeffama taanaan kaleessayyuu mirga dhibamee gaaffii nu gaafna dimookiraasiin dhibamnaa waan ta'eef amma dimookiraasiin hin argama jennaan yoo argame waliin deemne nyaannee karaa nageenya waraa kana itti seenneen jedha. Dhugaa qaba uummanni adda bilisummaa Oromoo dhaaba uummata masakame dhaaba uummata keessaa gadi ba'edha. Borillee ka dhaaba kanatti faluu fi ka uummata Oromoo harqoota gabrummaa biraa irratti fe'ee tan jiraachise ka jiru yoo jiraate uummanni kun illee itti dhiisuu hin danda'u jechaadha. ODP ta'ee mootummaa federaalaa kanatti ta'ee rakkoo uummata Oromoo kanatti fuula duratti hiikatti godhamoo hiikatti hin godhudha shakkiin keenya guddaan. Kan nu barbaannu har'as kan nu amaanaa irratti gan akka dhaaba keenyattis akka dhaaba ODP'ttis akka mootummicha federaalaas rakkoo uummata Oromootti furmaata gochuudha. Rakkoon uummata Oromoo furmaata nan godhatu ta'ee jennaan har'as nuti kaleessa harka keenya duwwaadha. Beeku uummanni kun har'as nu qabsoorra waan deebinu hin qabnu hamma uummanni Oromoo aargalfee argatutti hamma uummanni Oromoo mirga isaa argatutti. Boris har'as yoo gara mootummaatiin hiikanii godhata ta'e hiika godhate yoo qanii kan godhanne ta'e garuu kan hafe ammas qabsoomatti fufa jechuudha. Hundumni wanni akka waraana bilisummaa Oromoo nageenya jaallatu kamuu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya ni fedha. Nageenya ni jaallata. Garuu mootummaa kana keessatti warruma nageenya hin jaallanne hedduutu jiran. Nus ragaa waraanni bilisummaa Oromoo ragaa uummanni aanaa kanarra jiran illee ragaadha. Yeroo hedduu fi hokkara kan geggeessan humna mootummaa kanaati. Akka waraanni bilisummaa Oromoo gara nageenyaatti hin dhufne ka godhan illee warruma mootummaa kana. Warri mootummaa kun ammallee nageenyi ijoolleen keenya bakkeetti hafan gara nageenyaatti adeebi'u jechuu yoo barbaadani namoota hidhamtoota gallakkisiisuu namoota hiraarsuu fi mana irratti gubuu dhiisuu maadhee fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo kurkursuu fi hari'uu dhiisuu waraanni bilisummaa Oromoo shakkii guddaa mootummaa irraa qaba. Wanni akka adda bilisummaa Oromoo mootummaa kanaan miidhame hin jiru. 91 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti miidhaa irra ture uummanni Oromoo guutuun ragaa ba'a. Har'as waraanni kun yoo gara kana deebi'ee boru hireen kun nu mudataa ka jedhu shakkii guddaa qaba waraanni kun. Waraanni na waliin dhufan kun illee shakkii guddaadha kan isaan qaban. Uummata keenya kabajnaa fi hayyuu keenya kabajnaaf dhufne malee. Yoo har'a waraana bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo hiikkateera. Homaa rakkoon tokko illee hin jiru ammaan booda gara barbaadeni kan hin barbaade hidhee kan hin barbaade reebuun hin danda'a yoo jedhe uummanni Oromoo illee sattannisu. Yoo kan kana godhu ta'e fanjii ofuma isaatiin hidhe ofitti dhoosaa jechuudha. Kana gochuu fi nageenya waaraa buusuu qaba mootummaan ammallee irra dabalee ammallee. Gara warra bakkee sanaaf waamicha gochuu qofa osoo hin taane asumti mootummaaf dabalee waamicha godha akka kiyyatti. Abbaan gadaa immoo nu waameera. Waamicha inni godhe immoo kabajneerra nu dhiyaanneerra. Meeshaa keenyas galmeessinee abbaa gadaatti laannee jirra. Waamicha mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromootii godhe irratti akka isaan hayyuu dureen keenya alarraa galan ta'eera jechuudha. Hayyuu dureen keenya immoo gaafa biyyarraa galanii karaa nagaatiin immoo qabsooftanii qabsoon kun gara teessumaatiin wayya gaafa jedhamee immoo an abbaa gadaatiif immoo saba Oromootiin kennee jedhan. Erga isaan gaafa akka jedhanii hawaasa Oromootii fi abbaa gadaatti nu kennaniiti immoo hawaasni keenya dhibba keessaa dhibba karaa nagaatiin akka qabsoon kun gaggeeffamu fedheera jechuudha keessa jirra waan ta'eef uffannaan keenya isaan irraati nyaati keenya isaan eenyu jalaan dhokatu inni kun jechuudha. Hanqabsoofnu fi cunqurfamaa uummata Oromoo kana hoo beekuu namni hin beekne beekuu sarra jira. Hanqabsaa'uuf uummata Oromootiif. Hanitti qabsaa'u immoo uummata Oromoo ta'e wanni kun garaagarummaan adda adda ta'a jechaadha. Qabsoo uummata Oromoo kana immoo uummata cunqurfamaa kana bilisan baasaa abbaa biyyummaan beeksisaa an jedhe suni
yaanni biraa dhufe eenyudhaaf hin jedhu san immoo gaafii keessattuuma. Maaliif ani san hojjedhu Oromoo fi ati san hojjettu Oromoo fi yaada biraatiin jiru. Yaanni kun immoo walitti simsiisanii deemuun an biraatti. Haa ta'u malee yaada biraa yoo qabaatan dhuunfaadhaan ani nan beekamoo jedhee deeme yaada uummata Oromoo ala deemu suni walitti dhufuu hin danda'u. Miseensonni waraanaa bilisummaa Oromoo waamicha nagaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo uummataa fi dhaaba isaaniitiin dhihaateef simachuun hidhannoo hiikkatanii leenjiif giddugala leenjii xoollaa seenan qabiinsa isaaniin wal qabatee rakkoon isaan mudataa jiraachuu yeroo garaa garaatti ibsataa turaniiru. Sababuma kanaan hanga nyaata lagachuuttis ga'anii turan. Ebla 14 bara 2019 dilbata ganama taateen mooraa xoollaa keessatti isaan mudate ammoo rifaasa isaa ta'uu bira darbee uummata mormiif gara daandiitti kan baase ta'eera. Nuti kaleessa akka malee dhukkubsummii nu nyaachisanii akka malee miidhante ijoollee namni hafeeyyuu hin jiru akka malee miidhannee irraa jechuun waan dubbadhu qabu kabira. Rakkoon kaleessa mooraa xoollaatti nu mudate anis warra miidhame keessaa tokko. Haa ta'uu ganama akkuma durii akkuma mala keenya sa'aatii cireetti baanee ciree nyaachuu danne. Gaafa ciree sana nyaachuudhaan nu jaallan keenya shaayee dhuguu jalqabne. Gaafa shaayee dhugnu shaayeen sun foolii ni qaba. Foolii ta'e tokko ni qaba. Fooliin sun immoo foolii summii aramaati. Sanaan booddee dhandhamne irraa nyaanni inni kaanes nyaateera. Warra kaan dhangalaasnee kaane. Akkuma sanaan daqiiqaa 2-3 turin kukkufuu jalqabe namni. Kan dhiigaan diddiganii diddiguun jira baay'ee kan lubbuudhaan darbu gaane gulukoosii itti kaanee achi baadhannee dhufnee as geenye gaafa as geenyu immoo qorichi suni kan summiin yaadamee raawwatame suni kan turtii gaafatu jechuudha namni fayyaadhaan nama dhukkubsataa baadhatee dhufee as ga'eesi as dhufnee kan jignes jira anuyyuu akkasiin jigee marfeen waraananii fooyyaa argadhe jechaadha nu keessa dhokate jechaadha. Ayyee kaleessa akkuma beekamu waraanni bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irraa gara nageenyaatiin jedhamee eega dhufne gaafuma dhufaa jirru abbootiin gadaa dirree irratti hoggaan haasofsiisan walta'iinsatu jira walta'iinsi ragaa abbootii gadaatii fi miidiyaadhaan akkuma darbaa ture waliigaltee sanarratti hundoofneeti dhufne gaafa sanqallee geenyu akka xoollee kanallee naqne akkuma mormine mormi nuti gaafas mormi illee amma kallattumaan ifa ta'eeti kan mul'ate. Sanii waliin ergachi gallee booda waraanni bilisummaa Oromoo ganama ciree isaa fudhatee gara dirree leenjii deema. Akkuma duraanii jenneetu yeroo ijoolleen ganama irraa ka'anii bakki nyaataa kun bakka lamatti hojjetama. Dhaqanii ciree fudhatan. Afaan irratti namni adda addaa dhageessisee foolii irratti illee waan fiduu qaba sanaan booda nu waamanii hoggaa dhaqnee ilaaluullee wanni kun akkuma kana ta'e ijoollee biraan akka isaan hin dhugne irraa dhorkine hoogganaan mooraa sanaa bilbilee komishinar Tsaayee fi kumaandar Tacaaneen kan jedhaman lachuun isaanii dhufanii osoo manuu isaanii wajjin shaayee kana fuunee itti argisiisne laalanii osoo manuutii maree irra jirru achumatti ijoollee nama lama irratti mul'ate jechaadha. Saniin dura mallattoon argame hin jiru. Garuu osoo manuutii eenyu ijoollee namni lama hoqqisuu eegalanii jechaadha. Isaan booda ijoollee kana dhiigaa wajjin ol deebisuu jalqabe. Gara mana yaalaa gashinee namni dhaawataan dabalamaa bulee bakkee kuffisuu ka'ee itti hammaatee sanaan booda mana yaalaatti guuruu jalqabne. Kaleessaa of hin beekum ture ammee summii sana ammas illee of hin beeku ture eegi dhufnee mana yaalaa kana galle uummanni keenya dhufee nu qaqqabee eegi aannan nu hunachiisaniiti kan of barre garaa keessa baay'ee nu gube garaa keessa qoma kana keessa nu guba hamma mataatti miillaan immoo kon sochoone miilla kana keessa nu laamshessee of qabuu dadhabne jechuudha. Haalli summii sana nu keessaa baduu hin dandeenye. Hagas maragaa fayyeera jechuun qaami koo lafa kaleessa gaddaatti nan deebine waan sun summiidha. Ammallee ni jira harka koorra uummata naannoo kanaa yookiin uummata walisoo guddaan galateeffadha. Qeerroo qarree
jaarolii armootii kaleessa nuu dirmatan lubbuu keenya baraaruufillee hagas mara baay'ina isaanii yoon beekuu baadhe yeroo dhibeedhaan machaa'ee yoon jiraadheyyuu nu qaqqabaniiru. Har'as gumaachi isaanii guddaadha. Nu biraa hin hafne jechuudha. Maal dhibdiin ni jira mooraa sana keessa waan ta'eef isaanis immoo sana waan gochuu qaban xiqqoo hanqinanii qabu. Maaliif ofii isaaniitii of hoogganuu of ajajuu hin danda'ani raayyaadhaan hoogganamu isaaniyyuu. Hooggansa tokko jala ta'anii immoo nama hoogganuun baay'ee ulfaataadha. Nuti kaleessa karaa nagaatiif ayyuu keenyaa fi haadha siiqqee yookiin abbaa gadaa nageenyee owwaanne jechuudha. Meeshaa baannullee fuunee dhufne waraana danuun karaa nagaati jennee dhufne seenne har'a yeroo asseen dararaa guddaatu jira jechuudha mooraa sana keessa. Karaa nagaatiin nu waamanii ka'anii dararaan uummata keenya irraan dhaabbanne nagaadha jedhamee labsamaa jira. Nagaan sun ni mirkanoomne jechuudha. Kaan immoo dararaan guddaan achirraan nurra raawwatamaa jira jecha. Namni gocha leenjiidhaa dhuftan erga nuun jedhaa leenjii namni leenja'ee hubannaa fudhatee galuudhaaf malee akka dhiibbaa agarsiis namarraa ga'uun maaliif akka ta'es baay'ee sodaa keessa jirallee jechaadha. Kana duras fedhii keenya malee bakka sana taa'aa turre osoo iyyinuu achitti nuun geessinaa uummata Oromoo irraa nuun fageessinaa inni otoo himannu akka humnaatti kan nu fuudhanii deemanii deebi'anii immoo achi geenyee mari'annee haala tokko tokkoon isin deebisnee finnaa jedhan achiitiin illee nuun deebisne fedha keenya malee achi turre. Summiin kun illee kan uummanni Oromoo ittiin nu baruuf nu kenname malee kan kana dura kan nu ajjeesuuf yaalaa turan achi keessatti balaa garaagaraa nurra gahaa ture nyaataan yoo ta'e rakkoo guddaa keessa turre nyaata malee taa'aa turre baay'ee girirfamaa turre bulluqa keessatti wayyaa jijjiirraa tokko malee leenjarii kanaan leenjarii ittiin bosona baaliin achi keessa taa'aa jirra bulluqa keessa baay'ee haala rakkoo hamaa keessa turre gaaffii gaafannee turre gaaffii keenya deebii nuun goone miidiyaa nu dhiyeessaa rakkoo keessa jirru himannaa jennaan illee nu dhiyeessuu didanii jechuudha. Waraanaa nutti naannessanii ta'anii waan fiddan hin qabdan jedhanii kan achi keessa nu tursiisan malee rakkoo hamaa keessa ture rakkoo kana hin jedhamne waan inni keessa galle jechuudha nuti. Nuun immoo akka waadaa keenya irra jirutti akka waliigaltee jalqaban waamaniitti raayyaan kiiloomeetirii 200 ol isinirraa fagaataadha kan ittiin dhumne. Garuu rakkoo kana eenyutu uume wanta jedhamu ammallee uummannis kan dhaga'u jechuudha. Shira kana kan xaxu haala kana kan qindeesse hunee jedhee qopheessee ilmaan Oromoo jinosaayidii irratti geggeessuudhaaf kan qindeesse kun eenyu akka ta'e akka qoratamu. Waraana karaa nagaatiin dhufeedha. Waraana humnaan dhufe miti. Waraana lola baqatee dhufe osoo hin taane nageenyatti amanee dhufeedha. Waraanni nageenyaan dhufe immoo akka nageenya filatee dhufe wanti inni barbaade kamiyyuu deebii ga'an deebi'uufii qabaa jechaadha. Gaaffii inni gaafate gaaffiin mirgaa sirrii ta'e deebi'uufii ga'a jechaadha. Garuu gaaffiin sirriin nuun deebine deebii sirriin waan nuuf hin laatamnee fi akka mooraa sana turu taasifame qilleensi illee nuun taane jechaadha. Sadarkaan amma yaaddessaa ta'e lubbuu namaarra dhabamsiisuu irra ga'e kun waan baay'ee abdii nama murachiisuu fi yaaddoo hamaaf nu saaxileedha jechaadha. Mooraa sana keessatti kun raawwatame jechuun wanna akka tasaate ta'e wanni jedhamu hin jiru. Maaliif istoora qorichaatii fi istoora nyaataa miti kan wal bira jiru jechaadha. Addaan baafamee jira waan ta'eef kun mootummaan ofuma isaatii of qulleessuu fi hawaasa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootti nagummaa isaa mirkaneessuuf qaama kana raawwate qabee uummatatti mul'ise seeratti hin dhiyeessu yoo ta'e ammallee balaa hammaataan gara fuulduraatti ni ka'a jedhee tajaajila. Fedhii kan biraa tokko illee hin qabnu nuti. Mooraa Xoollee jalqaba gaafa seennu hin seennu mooraa Xoollee kan federaalaatii jenne jechuudha. Bobbaqalaa Garbaa dhufanii gaafatamanii iyyoo mootummaan achumatti qindaa'ee achumatti leenjitu jennaan tolee karaa nagaatiin erga dhumne nagumaan xumuranne jennee danne jechuudha. Garuu amma mooraa Xoolleetti wanti qindaa'e sun waan balaa waan jabaadha waan ta'eef waraanni kun fedha mooraa Xoolleetti deebi'ee leenjii kana xumurachuullee kan hin qabne ta'uu isaati. Akka kiyyatti hin qabu waan jechuudha achitti. Gaafuma nu achi seenne jalqaba poolisoonni Oromiyaa kenna as keessa baay'ee sin socho'ina qaama sodaachisu jira. Qaama lubbuu keessaniif sodaatamu jira nuti rooba keessas dhaabannee halkanis isin eegaa jirra jedhaa nutti himaa turan. Gaafa kaanennu diina maaltu jiraadhaa sodaachaa ture. Yoo halkan rafnus maaltu nurra uumama. Nu leenjiidha eegadunne rakkoon nurra ga'u maal turanne sodaataa bula. Hirriba gahaa arganu halkanuyyuu. Maaf jecha isaan nuun jedhu shakkii qabna nu. Wanti kaleessa dhuguma araarri kun sirriidha yookaanis immoo wal amantaan jira jedhamee itti yaadne suni yeroo
haala akka kanaatiin fashalatee yookaanis immoo haala akka kanaatiin shakkii nama keessatti uumu fuuldurattirree waliin tarkaanfachuuf yookaanis immoo haala baruu barsiisuu sana bifa tasgabbii ta'eetiin deemsisuudhaaf baay'ee nama rakkisaa jechuudha. Kun sodaa keenya haala jijjiirama biyya kana keessatti dhufe keessumaati haalli karaa siyaasaa argamaa jiru kuni qaawwa fuulduratti nama deemsisu yookaanis immoo keessa seenanillee hojjechuu nama dandeessisu waan jedhu abdii waan qabaanneef itti seenne akkasumas waamicha uummata Oromoo bal'aa dhageenyee oowwaanneef haa ta'uutii wanti amma deemamaa jiru kuni shakkii keessa nu galcheera.